Egaa chaanaliin koo har'a sabiskiraayibara naannoo 5,265 ga'eera. Kanaaf baay'ee gammadeera, baay'ee natti toleera. Kanaafuu namoonni chaanalii kana sabiskiraayibii gootan akkasumas ammoo laayikii fi sheerii gootan yaada keessan gara keessaa fi koomentii gochaa turtan baay'ee guddaa galatoomaa isiniin jedha. Akkasumas ammoo namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan har'umarraa kaastanii sabiskiraayibii gochuun maatii haa taanu isiniin jedha. Itti dabalatee har'a waanan isinii qabadhee dhufe viidiyoo xiqqoo tokko barumsaa kan irraa arganna jedhee yaaduun isinii qabadhee dhufe. Egaa amma kallattiidhaan viidiyoon kan ilaalaa jiru kun isinitti mul'ata jedhee yaada. Mee kallattiidhumaan walumaan haa ilaallu. Helmet is on is because you're about to see because it's about to get scary. Oh, wait, it's behind us. Okay, I gotta go. Yeah. Wah, nanti cederoin ya kan? Yes. Wah, jarri maatumaan jiranii beellanni manaatis osoo hin hafin jechaadha daawwachaa jiranii. Dallata kambune ya ol ka'eera baay'ee gaarii namatti toludha. No. Oh, no. Oh, no. Dan kanatu jira. Daa'imti raafeera. Egaa wanni kun riskii guddaa kan qabudha. Maaliif piroopellariin inni gubbaa kun osoo harka daa'imarra yookaan immoo iddoo nafa daa'imaatirra bu'ee kallattiidhumaan muruu danda'a waan ta'eef jechaadha. Kanaaf wanni kun riskii guddaa kan qabudha. Yeroo tokko riskiin akkanaa ni uumama. Garuu ammoo rikoomendii godhamu wanni akkanaa kun bakka daa'ima fayyadamu waan biraa fayyadamuu danda'a waan ta'eef jechaadha. Anyway, abbicha miidicha baay'ee ajaa'ibsiifadheera. Baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. So viidiyoo kanaan akka itti bohaartan abdii qaba. Egaa ammas irra deebi'uudhaan namoonni chaanaalii koo sabiskiraayib, laayik, sheerii gochaa turtan akkasumas yaada karaa keessatiin na gargaaraa turtan baay'ee guddaa galatoomaa isiniin jedha. Itti aansuun ammoo namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan har'uma kana sabiskiraayibii gochuun maatii haa taanu isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii. Helmet is on is because you're about to see because it's about to get scary. Oh, wait, it's behind us. Okay, I gotta go.